Arguu jirtan kun Shaashamannee ganda duwwaa afuriiti. Daandii guddaa isfaaltii amma dalagamaa jiru karaa 30 irra karaa meeqaffaadha tokko lama sadaffaadha kun. Karaan bahee dhumatee jira. Kaartaa fudhachuu qofatu hafa. Gibbiin qorqorroo bulee kun manni bareedaan gadaanu sun mana kiyya. Mana kiyyatti aanee mana tokkicha kanatu jidduu nu jira. Ketti aanu kun laftee kaara 300 jechuudha. Kaartaa fudhachuu malee wanni afeeru hin jiru. Karaan bahee dhumatee jira. Karaan hin tuqu. Masgiida Khawsarii kabalukeettiin ijaaraa jiru san bira jechuudha dudda duuba. Duubni mana kanaa masgiida. Kuni lafa. Argitanii? Akka jiru kana irratti jira. Manni luukii 30 meeqa? Manni luukii 36 yaa'u keessa galanii jiran ammayyuu namatu keessa jiraata. Ijaarsi isaa baay'ee bareedaadha. Wanni hafa immoo waan garaagaraa finishingiin baay'ee hafa. Haa ta'u iddoon istiraateejiidha. Nama sagaduuf, nama dalagatuuf. Boru qaaqaa maaliin hin jiru tana barandaatti godhanii gaafa inshallah udaan biyyana jiru yoo bittanii waan isinii godhu anatu beeka. Anaan ollaa ta'uun hiree guddaa isinii qaba. As dhufuun namni barbaachisu nama muslimaati. Muslima ta'uu bira darbee nama Oromooti. Oromoo ta'uu bira darbee nama garaan isaa fayyaa kan falfalle kan hanne qulqulluu akkasii yoo taatan malee safara kiyyan dhufina. Nama nagaa ka toltuu walii yaadu ka buna walitti dhugu qofatu asii bitachuu qaba. Ganaa meeshaa nu jalaa guuruuf as akka hin dhufne isiniin jenna. Keessattuu ijoolleen biyya arabaa odoo rabbi tanarra isinirra buusee waan gaariidha. Iddoon iddoo bareeda. Asii gadiin kun baarsaafonni dhiiraan gadaanu kan isin argitan kun kaartaa pilaaniin achirra jechuudha. Hagachi kaartaa fudhataniirani. Kaasafii kun kaartaa fudhachuu tafa. Bishaanis safara guutuu galee xumuree jira. Safarri xumuramee jira. Bishaan illee ifaallee kafallee xumurree jirra jechuudha beesee. Lakkuma masgiidni mataarra minaaraan mul'ataa miti. Masgiida Khawsariiti. Kan isin loon guurattanii gargaaruurra jirtan. Anaa waliin mana tokko jidduu nu jira jechuudha. Akkasiiti gatiin illee bareedduudha ammaan tanaa fi 650 inshallah jaddafaati koottame. Bilbila argachuudhaaf duwwaa 916 waalaikum salaam wa rahmatullah 77 43 yoo finfinnee jiraadhe illee kun mucaa kanatu isinitti mul'isa jechuudha tamaam ka jedhamu jirtanii abbi akkam nagayaami afiyaadha baga walumaa hin akkam jirtan nagayaami jirtu jajjabaattanii abbaa barsiisaatiimi maashaallah kun akaakayyuun kenna isaan jechuudha manni ka isaaniiti namni gaariin daddafaa koottaa bitadha.